kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Malkaa Seenaati. Tarkaanfiin qabeenyaa lagootaa kanneen uummata Oromoo lafaa fi qabeenyaa isaarraa buqqisan irratti fudhatamu jabaatee itti fufee. Fincila diddaa gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru wal qabatee tarkaanfiin qabeenyaa lagootaa kanneen sirna wayyaanee waliin hidhachuun uummata Oromoo lafaa fi qabeenyaa isaarraa buqqisaa turan irratti fudhatamu bal'inaan itti fufeera. Giddugaleessa Oromiyaa naannoo Sulultaatti kan argamu warshaan Abaaboo JJ Kutaaree jedhamu tarkaanfii caamsaa 10 bara 2012 irratti fudhatameen guutummaan guutuutti barbadaa'eera. Warshaan Abaaboo tarkaanfiin irratti fudhatame kun qabeenyummaan isaa kan dureessa lammii Hindii hoggaa ta'u lafti warshichi irra tures bakka lammiileen Oromoo 800 ol ta'an humnaan irraa buqqifaman akka ta'e beekameera. Tarkaanfichi galgala keessaa sa'a 7 irratti kan fudhatame si'a ta'u oomisha Abaabootti ibidda qabsiisuu fi manneen warshichaatti boombii harkaa 2 darbatuun qabeenyichi akka barbadaa'u taasisuu maddeen ifa godhu. Oduudhuma wal qabatee nu ga'een naannoo hoolotaatti kan argamuu fi qabeenyummaan isaa kan lammii Paakistaan ta'e warshaan Abaaboo tokko tarkaanfii fakkaataa irratti fudhatameen barbadaa'uu gabaasaan nu ga'e ni addeessa. Qaamni tarkaanfii kana fudhates oomisha warshichaatti ibidda qabsiisuu fi boombii harkaa irratti darbachuun qabeenyaa fi waardiyyaa eegaa turerraan miidhaa ulfaataa gahuutu ibsame. Bakka kaampaaniin Abaaboo kun irra jirurraa ammoo lammiileen Oromoo 1,500 buqqifamanii jireenya garadoof akka saaxilaman gabaafameera. Tarkaanfii fudhatametti karifate mootummaa wayyaanee manneen uummataa fi karaa irratti sakattaa banuun uummata goolaa jiraachuu odeessi nu ga'e ni hubachiisa. Qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu boqonnaa haaraatti tarkaanfachiisuuf kan hojjetan ta'uu qeerroon Yuunivarsiitii Amboo fi magaalaa Amboo beeksisan. Miseensonni qeerroo Yuunivarsiitii Amboo fi magaalaa Ambootti argaman dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo laalchisuu walitti dhufanii marii gaggeeffatan. Gartuu wayyaanee qabsoo uummatootaan raafamaa jiru irratti jabinaan hojjechuun dirqama ta'uu ibsanii barattoota dhaabbilee barnootaa hundaa waliin harka wal qabachuun kan hojjetan ta'us ifa godhaniiru. Miseensonni qeerroo kunniin ibsa jannoo qabxiilee garaagaraa of keessaa qabu baafataniin adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun kaayyoo fi imaammata adda bilisummaa Oromoo galmaan ni geenya jedhan. Kana malees ciramuu bosonaa faalama qilleensaa fi saamicha mootummaa wayyaanee gaggeessaa jiru kan morman ta'uu ifa godhan. Miseensonni qeerroo magaalaa Amboo fi Yuunivarsiitii Amboo itti fufuun qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu boqonnaa haaraatti tarkaanfachiisuufis waadaa keenya haaromfanneerra jedhan. Godina Wallaggaatti walitti bu'iinsa mootummaa wayyaanee ta'e jedhee dhalcheen qabeenyaa fi lubbuu namaarra miidhaan ga'u itti fufe. Gabaasaan naannicha irraa nu ga'e akka addeessutti walitti bu'iinsa mootummaa wayyaanee hidhattoota Gumuz hidhachiisee uummata Oromoo irratti duulchisuun baneen hanga ammaatti lubbuun namoota hedduu darbee jira. Caamsaa 7 bara 2012 lola hidhattoota Gumuz gartuu wayyaaneetiin hidhachiifamanii fi uummata Oromoo gidduutti ta'een gama lameen irraa namoonni baay'een lubbuu isaanii dhabaniiru. Obbo Hundee Amanuu, Obbo Garbaa Caalii, Obbo Tasammaa Daamxoo fi Obbo Garbii Makonnin lammiilee Oromoo walitti bu'iinsa kanaan lubbuun isaanii darbite ta'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa kanaan qabeenyaan uummataa barbadaa'aa jiraachuu gabaasaan naannicha irraa nu ga'e dabalee addeessa. Oduudhuma wal qabatee nu ga'een achuma Wallaggaa ona eebantuu Jiddaa Haroo Limmuu fi Limmuutti uummanni waraana wayyaanee meeshaa eeggachiisuuf itti bobba'e ofirraa ittisaa jiraachuun barameera. Uummanni duula hidhattoota Gumuz akka ofirraan ittifneef waraanni mootummaa wayyaanee uummata meeshaa eeggachiisuuf kan yaale si'a ta'u uummanni naannoos waan qabuun waraana wayyaanee irra dhaabbatee ofirraa ittisaa jiraachuutu gabaafame. Walga'iin mootummaa wayyaanee kan oloota kanneen keessatti yaamames akka lagatame maddeen gabaasaniiru. Artistoonni Oromoo walga'ii hidha laga Abbayyaa laalchisuun qophaa'e fashalsan. Mootummaa wayyaanee TPLF artistoonni Oromoo hidha laga Abbayyaa laalchisuun akka wallee baasanii fi boondii bitaniif dirqaa jira. Haaluma kanaan dhimma kana laalchisuun walga'iin kan qophaa'e hoggaa ta'u artistoonni Oromoo baay'inaan walga'ii kana irratti argamu akka didan beekameera.
kanneen walgahii jedhame kanarratti argamanis ajaja mootummaa wayyaanee hidha laga Abbayyaa laalchisuun wallee akka baasaniif itti dabarsee fudhachuu diduun walgahicha akka fashalsan oduun nu gahe ni hubachiisa. walgahii wayyaanotaa kunis bifa yaadameen alatti gidduutti addaan citee diigamuutu gabaafame. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessatti manni hidhaa baname barattoonni qorannoo fi reebichaan dararamaa jiru. Gabaasaan qeerroo nu gahe akka hubachiisutti mootummaa wayyaanee sochii fi fincila qeerroon Oromoo gaggeessaa jiran irraa sodaa itti buleen mooraa Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessatti mana hidhaa banuun barattoota dararaa akka jiru barameera. Waraanni sirna wayyaanee moorichatti bobbaafames barattoota kaamsee dhabamsiisuu hidhee dararuu qorannoo ulfaataa irratti gaggeessaa jiraachuutu gabaafame. Akka kanaan caamsaa 5 bara 2012 barattoonni Oromoo 4 poolisoota federaalaa mooricha keessa qubataniin ukkaanfamanii reebichii fi qorannoon irratti gaggeeffamu gabaasaan qeerroo kun ifa godheera. Barattoota Oromoo fincilaaf kakaasaa jirtu amantaa da'oo godhatanii hojii shororkeessummaa gaggeessaa jirtu ka jedhuun barattoota kanneen waraqaa eenyummaa isaanii irraa fudhachuun badii dhufuuf itti gaafatamna jechuun akka mallatteessanis dirqaa jiraachuutu ibsame. Barattoonni kunniin gama isaaniitiin mirga uummata keenyaaf falmina malee shororkeessota miti fincila eegalles jabeessinee itti fufna jechuun poolisoota wayyaanee dura akka dhaabbatan barameera. Barattoonni hidhaa fi reebichi irratti gaggeeffame kunniinis Geetaachoo Saaqataa, Nageessaa Gammadaa, Dajanuu fi Darajjee ka jedhaman akka ta'an gabaasaan qeerroo kun dabaluun ifa godha. Barattoonni Oromoo mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa dhiibbaa afaanii fi aadaa Oromoo irratti godhamu morman. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yeroo dheeraadhaaf qophiilee bashannanaa fi ayyaanota garaagaraa irratti sirboota afaan Tigree fi Amaaraa qofaatu banama. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaas gochaa ammeenyaa kan aadaa afaanii fi eenyummaa Oromoo gad xiqqeessuuf akeekkate kana mormuudhaan sagalee isaanii dhageessaa jiru. Caamsaa 7 bara 2012 qophii bashannanaa ture irratti akkuma aadeffatame sirboonni afaan Amaaraa fi Tigree qofti kabanaman oggaa ta'u barattoonni Oromoo mormii kaasuun qophii kana akka fashalsan gabaasaan arganne ifa godheera. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti argamnu hedduu taane osoo jirru maaliif afaan Oromoo nuuf hin banamu jechuun mormii isaanii akka eegalan barameera. Yuunivarsiitiin Jimmaa aadaa fi seenaa Oromoo yeroodhaa yerootti akka dhokatuuf irratti hojjeta taanaan mormiin kun jabaatee kan itti fufu ta'uu qeerroon Yuunivarsiitii Jimmaa beeksisanii jiran. Dhiha Oromiyaatti daa'imman ganna 18 gadi osoo nafiin dargaggoonni mana hidhaatti guuramaa jiraachuu maddeen gabaasan. Mootummaa wayyaanee sodaa sochii dargaggoota Oromoo irraa itti buleen uummata jumlaan guuree mana hidhaatti naquu itti fufeera. Caamsaa 7 bara 2012 dhiha Wallaggaa Ona Gullisoo fi magaalaa Gimbii keessaa ijoollee umrii 18 dabalatee dargaggoota hedduu mana hidhaatti naquun reebicha irratti raawwataa jiraachuutu gabaafame. Dargaggoonni kunniin hidhamaa jiraniif maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartu isin dabballoota adda bilisummaa Oromooti jedhuun akka ta'es barameera. Dargaggoonni Oromoo jumlaan guuramanii hidhamaa jiran gama isaaniitiin hidhaa fi reebichi diinota keenyaa nurratti raawwatamu daran qabsoo keenyatti nu jabeessa malee of booda nu deebisu jechuun qabsoo eegalan jabeessanii kan itti fufan ta'uu mirkaneessan. Mootummaa wayyaanee muddama keessa jirurraa of baraaruuf Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti uummata gooluu irratti akka bobba'ee jiru gabaafame. Gartuun wayyaanee TPLF godina Iluu Abbaa Boraa magaalaa Mattuutti meeshaa waraanaa mana keessaa qabdu maqaa jedhuun manneen uummataa irratti sakattaa gaggeessuu fi lammiilee doorsisuu itti fufee jira. Uummata gooluuf kan isa gargaaru humna waraanaa guddaa naannichatti bobbaasuunis gabaafameera. Dhimma amantii keessa harka naqachuunis uummanni magaalaa Mattuu karaa nagaan amantaa isaa akka hin hordofne dhiibbaa irratti uumaa jiraachuun himameera. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee keessatti dabalatee godinoota Oromiyaa Arsii Baalee fi naannoo Ijaajjiitti poolisoota federaalaatti imaamaa maruun hordoftoota amantaa musliimaa akka basaasaniif bobbaasu oduun nu gahe ifa godha. Oduudhuma wal qabatee nu gahe namoo Yuunivarsiitiilee Dirree Dhawaa, Amboo, Hawaasaa, Haramayaa, Jimmaa fi Miizaan Teeppiitti humna waraanaa fi tikaa bobbaasuun dhaabbilee barnootaa keessattis okkora uumutti jira. Basaasonni sirnichaa Yuunivarsiitii Hawaasaa fi Yuunivarsiitii Finfinnee damee Bishooftuutti bobbaafamanis saaxilamaniiru. Sabboontoonni Oromoo konyaa mul'isaqaa maadhee kallattii bilisummaa jalatti ijaaraman guyyaa wareegamtoota Oromoo sirna miidhagaa yaadatanii oolan. Qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf ka oolu gumaacha maallaqaas taasisan. Sabboontoonni Oromoo konyaa mul'isaqaa maadhee kallattii bilisummaa jalatti gurmaan eebla 15 guyyaa gootota Oromoo haala miidhagaa yaadatanii oolu gabaasaan boodana nu gahe ni addeessa.
sabboontoon Oromoo kunniin ayyaana kana sababaa godhachuudhaan qarshii 700 ka walitti qaban si'a ta'u buusii ji'aatiin isa qabsoo bilisummaa Oromoof oolu ammoo qarshii 800 gumaachaniiru. Walumaa galatti qarshii 1,500 walitti qabuun deeggarsaa fi jaalala dhaaba isaanii adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoof qaban mirkaneessaniiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanaan gammaa ture qophiilee keenyaafan hordofaa.